warra mana keessaa hin ta'u jedha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ani biyya lafaarratti billaa fiduufan dhufe malee nagaa fiduudhaaf hin dhufne jedha. Egaa gooftaan kun billaa fiduudhaaf dhufe isin akkamitti amantan kan jedhu gaafiin isin keessa dhufuu danda'a. Gooftaan Yesuus Kiristoos lafarratti eeyyan billaa fiduudhaaf dhufe malee nagaa fiduudhaaf hin dhufne. Maatiyos 10:34 irratti Yesuus ani biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf hin dhufne waan an dhufe isinitti hin fidine ani billaa fiduufan dhufe. Billaa fiduufan dhufe maal jechuu isaati? Jechi kun maalidha? Billaan fiduufan dhufe jedhe walitti naquufan dhufe jedhe diinni mana tokko warra mana tokko keessaa hin ta'a arga jedhe. Yesuus Kiristoos kun akkamitti itti amanama ree? Yesuusidhaaf galanni guddaan. Maatiyos 10:35 irratti Yesuus akkas jedhe ani nama tokkoo fi abbaa isaa wajjin haadha ishee wajjin haadha manaas ilmaas amaatii ishee wajjin walitti naquufan dhufe. Ammas maal jechaa jira? Walitti naquufan dhufe, walitti buusuufan dhufe. Diinni mana tokko warra mana san keessaa hin ta'a jedhe. Maatii tokko walitti buusuufan dhufe. Akkamitti maaliif maatii kana walitti buusuudhaaf dhufe Yesuus? Walitti naquudhaaf maaliif dhufe Yesuus? Walitti buusuudhaaf maaliif dhufe Yesuus? Wal nyaachisuudhaaf maaliif dhufe Yesuus? Sababbiin Yesuus Kiristoos macaafa qulqulluu keessatti hangafa nagaati jedha, abbaa nagaati jedha. Asitti immoo iyyuu nagaa fiduuf hin dhufne jedhee inni mataa isaa dubbate. Kun kan inni jedhu wangeela Maatiyos jechuudha boqonnaa 10:37 yommuu dubbistanii deebii isaa kan argattan ta'a jechuudha. Maal jedhaa? Namni abbaa yookiis haadha ana caalatti jaalatu anaaf kan malee miti. Namni ilma yookiis intala ana caalatti jaalatu anaaf kan malee miti jedhe. Egaa gooftaa Yesuus Kiristoosin namni jaalatu ilma isaa yookaan immoo intala isaatti adda bahuu danda'a. Sababbiin Yesuus jaalateef intalli isaa isa jibbuu dandeessi, ilmi isaa isa jibbuu danda'a. Yookaan immoo iyyuu sababbii intalli gooftaa jaalatteef abbaan intala jibbuu danda'a jechuudha. Walitti naquun inni Yesuus jedhe kanaadha jechuudha. Nama ana jaalatu anaan nama jaalatame, namni ani jaaladhe namni ani immoo iyyuu isaaf of kenne inni sanaaf of kenne lafarratti hin jibbamaa jedhe. Namni fannoo isaa baatee ana duukaa hin buune anaaf kan malee miti. Fannoo jechuun immoo maal jechuudha? Makaraa anaaf jedhee sinirra ga'u hundumaa baattanii, rakkina anaaf jedhee sinirra ga'u hundumaa baattanii ana duuka kan hin deemne anaaf kan malee miti. Yesuus jaalannee makaraa jibbina yoo ta'e faayidaa hin qabne jechuudha. Namni jireenya isaa oolfachuu barbaadu jireenyi isaa jalaa hin fudhatama. Kanaaf jireenya keenya Yesuusiif haa kennu.